Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa caasaaleen mootummaa naannichaa beekamtii waajjira pireezidaantiin ala walgahii akka hin gaggeessine ajajan. Caasaaleen mootummaa naannichaa yoo walgahii gaggeessuu barbaadan dursanii waajjira pireezidaantii waliin dubbachuun waliigaltee irra ga'uu akka qaban hubachiisan. Obbo Getaachoon hubachiisa kana kan kennan hagayya 20/2024dha. Hubachiisa kanas godinaalee, aanaalee, magaalota, kutaalee magaalaa fi manneen maree aanaaleef xalayaan eeruu beeksisan. Korri TPLF kan hooggantoota gidduutti qoqqoodinsa uumee fi obbo Getaachoo dabalatee miseensota koree giddu galeessaa kaan aangorraa gaggeesse erga xumuramee boodadha xalayaan kun kan barreeffame. Xalayaan kun dhimmoonni bulchiinsi yeroo naannichaa dursa kennuun irratti hojjetaa akka jiranis eera. Waliigalteen Piriitooriyaa waraanni kaaba Itoophiyaa akka goolabamu taasise erga mallatteeffamee booda kan hundaa'e bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hojiiwwan hedduu hojjechaa akka jiru obbo Getaachoon xalayaa barreessan keessatti kaasaniiru. Hojiiwwan hafan raawwachiisuufis qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu ibsan. Obbo Getaachoon hojiiwwan tibba gannaa raawwachuuf karoorfaman kanneen akka ittisaa fi wal'aansa dhibee koleeraa, dhimma namoota qeerraa buqqaanii fi bulchiinsa waloo dubbisuu, baajata cufuu fi raggaasisuu, karoora 2017 qopheessuu fi hojiiwwan biroo katabaniiru. Karoora kanneen cinaatti dhiisuun walgahii gaggeeffamu kamiyyuu karoora bulchiinsa yeroo kan gaafachiisu ta'uu kan ibsan obbo Getaachoon waan kana ta'eef walgahii kamiyyuu beekamtii isaanii malee akka hin gaggeeffamne akeekkachiisan. Caasaaleen bulchiinsa yeroo naannichaa walgahii gaggeessuu yoo barbaadan waajjira pireezidaantii bulchiinsa yeroo waliin walii galanii gaggeessuu danda'u jechuun himaniiru. Kanaan ala walgahiin waamamu kamiyyuu fudhatama hin qabu jedhan. Qindeessitoonni kilaasteraa fi biiroolee naannichaa hordoffii akka taasisan hubachiisaniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Getaachoo Raddaa hubachiisa kana labsuu guyyoota muraasa dura gareen dura taa'aa TPLF Dabratsiyooniin durfamu bulchiinsa yeroo harkaa aangoo butuuf yaalii taasisuu akka danda'u ibsanii turan. Obbo Getaachoon kana kan jedhan wayita korri Dr. Dabratsiyooniin durfamu kan miseensonni koree giddugaleessaa TPLF irraa hafanii fi beekamtii boordii filannoo hin qabne Maqalee keessatti gaggeeffamaa turetti. Aangawoonni paartichaa afur qaama alaa duuban isaan deeggaru utubaanuuf ta'a jedhanii abdachuun korri akka gaggeeffamu murteessan gara rakkoo hamaatti nu oofa jechuun akeekkachiisan obbo Getaachoon. Korri 14ffaa TPLF xumura irratti bakka obbo Getaachoo Raddaa fi miseensonni koree giddugaleessaa 17 kora kana irratti hirmaachuu didanii nama biraa muudaniiru. Obbo Getaachoo Raddaa dura taa'aa itti aanaa TPLF kan turan yoo ta'u gareen Dr. Dabratsiyoon wayita kora xumuru paartichatti dubbi himaa kan turan obbo Amaanu'eel Tasfaa itti aanaa dura taa'aa gochuun filateera. Miseensonni komishinii to'annoo paartichaa kora kana irratti hirmaachuu didanis bakka isaanii namoonni biroon filatamaniiru.